Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Har'arree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa biyyoota 5 karaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa kale immoo karaa baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jechuudha. Guyyaa har'aa immoo karaa baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo isin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan manni kun mana keessanii chaanala kanas sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhageeffadhaa isiniin jenna. Maaliifii viidiyoon kun nama hundayyuu fayyada jechuudha. Maaliif oolmaa sharafaati waan ta'eef oduu kan otoo hin taane oolmaa sharafaati waan ta'eef keessatti warroota Itoophiyaa haala jiranii Itoophiyaan haala jechuudha. Birrii gara Itoophiyaatti maallaqa yookaan birrii gara Itoophiyaatti ergataniif fayyadaa jechuudha. Hundi keenya nu fayyada jechuudha. Fini gabaabumatti anillee akkuma ilaalee obboleettiin koo yookaan obboleessi koo illee ilaalee irraa haa baru jedhanii jechaadha. Oolmaa sharafaa meeqa fakkeenyaaf birrii biyya sanii amma qabaate sana isa nama dubbadhe kana herreeggatee yookaan saabbatee irra ga'uun hin danda'ama jechuudha. Salphumatti jechuudha. Gabaabumatti karaa Itoophiyaak.com biyyoota 20 jechuudha. Akkuma jedhe immoo karaa baankii Oromiyaatiin biyya 5 jechuudha. Akkuma jedhe immoo guyyaa kale karaa baankii Hawaashiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma gabaabumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a. Har'arree Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'a birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 43 jechuudha. Karaa Itoophiyaak.com guyyaa har'aa moo qannasee jira jechuudha. Kan birrii 2 birrii 3 illee qannasee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti qannasee jira karaa Itoophiyaak.com jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 86 jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraacha birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 55 sharafachaa oolanii jiru jechuudha. Kan itti aanu Awustiraaliyaadha. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraacha birrii 100 fi birrii 1 fi saantiba 73 Omaan Riyaalii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 9 fi saantiba 03 kan itti aanu Duubaay dirhaamiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 89 jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhaamiin tokko karaa baankii dhiifama baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii Duubaay tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 32 fi saantiba 99 jechuudha. Birrii Duubaay tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Saawud Arabiyaadha. Saawud Arabiyaa riyaalii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 41 fi saantiba 97 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 26 jechuudha. Karaa baankii Oromiyaatiin birrii Saawudii tokko jechuudha. Kan itti aanu Kuweetii dinaarii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 13 fi saantiba 39 Bahareen dinaarii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 17 fi saantiba 38 Chaayinaa yuwaaniin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 87 Joordaan dinaarii tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 97 Paawundi sterlingiin tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan guyyaa har'aa birrii 200 fi birrii 12 fi saantiba 41 akkasuma immoo Paawundi sterlingiin tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 68 fi saantiba 33 jechuudha. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itoophiyaak.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 79 fi saantiba
48 jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii 43 fi saantiba 46 jechuudha. Kan itti aanu Isuwiz biraankiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 91 fi saantiba 83. Koronnaan tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 16 fi saantiba 42. Turkii liireen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 02. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 16. Yemen rihaalli tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el sheekeliin tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 67. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 83 sharafamaa oolee yookaan jijjiiramaa oolee jira jechuudha. Kun karaa Itoo Bilaak Maarketiin ta'e akkasuma karaa baankii Awaashiin guyyaa har'aa kana fakkaata jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarketiin biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo baankii dhiifama baankii Oromiyaatiin kanarraa baankii Oromiyaatiin biyyooti 5 kana fakkaatu jechuudha. Guyyaa har'aa immoo akkuma jedhee karaa Itoo Bilaak Maarketiin qannasee jira jechuudha. Karaa Itoo Bilaak Maarketiin qannasee jira kan birrii 2 dhugaa kan birrii 3 qannasee jira jechuudha. Baay'ee qannasee guyyaa har'aa guyyaa kaleerraa qannasee jira jechuudha. Kan guyyaa har'aa jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni Joordaaniif Beerut jirtan jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechaadha. Joordaaniif Beerut fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu immoo warroonni mana madaabii jirtan diinaara biyya sanii miti kan fudhattanii doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Lemneenirree birriin Beerutii paawundii jedhama. Paawundiin biyya sanii immoo kan Beerut yookaan kan Lemneen jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birrii Itoophiyaatu birrii biyya sanii caalaa jechuudha. Salphumatti birriin biyya sanii baay'ee xiqqoo akka birrii Paakistaan akka birrii Yemenii jechuudha. Fakkeenya birriin Paakistaan guyyaa har'aa 0 saantiba 55 jechuudha. Gana saantiba hanqataa jechuudha. Gana saantiba naannoo saantiba 45 hanqataa jechuudha. Birrii Itoophiyaa tokko guutuudhaaf. Kanaafuu isinillee doolaarii fudhattu jechuudha. Warroonni Beerut yookaan Lemneen jirtanii jechuudha. Doolaarota keessa immoo fakkeenyaaf kana asirratti Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaariin jedhee jechuudha. Maqaa kana sadan malee doolaaronni maqaan birriin biyya sanii doolaariidhaan waamamu baay'eedha. 10, 15, 20 iyyuu ta'uu mala jechuudha. Garuu biyyoota sadii qofan maqaa dha'ee jechuudha. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii kanneen asirratti dha'ee keessa Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaabii jirtanii jechuudha. Kan haala jiraniif hin beekani. Yani warra mana madaabii qofaaf jecha viidiyoon kun tarii isaa fudhachuu fakkeenyaaf Joordaanii diinaara fudhachuu malu warroonni haala jiran diinaara fudhachuu malu. Garuu immoo warroonni mana madaabii jiran kan fudhatan doolaariidha jechuudha. Akkuma jedhe immoo doolaarota keessa doolaarii Ameerikaa ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa har'aa karaa Itoo Bilaak Maarket .com yookaan gabaa gurraacha yoo ergatan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jiran jechuudha. Birrii 100 fi birrii 57 fi saantiba 43 jechuudha. Doolaariin Ameerikaa kana asirratti eegu kanaan herregatu jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin baankii keessa immoo baankii Oromiyaatti yoo ergatan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerut mana madaabii jiranii jechuudha. Birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 86 herregatu yookaan hasaabbatu malee salphumatti birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe kan warroonni Joordaan mana madaabii jiran diinaara miti jechuudha. Doolaarii fudhatu. Akkasumas warroonni immoo Beerut yookaan Lemneen mana madaabii jiran paawundii biyya sanii otoo hin taane paawundiin biyya sanii xiqqoo jira taateefu Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Doolaarota keessa Ameerikaa doolaarii fudhatu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun kana fakkaata jechuudha. Kan biraa immoo kana jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii heebbisee tubee horoo kan jiru na jalaa gubatee yookaan na jalaa diireektee jecha na jalaa badee yuutuubii guddaa ture na jalaa badee jechuudha. Kanaafuu kun yuutuuba isa haaraadha jechuudha. Duraan isa sarrattan guyyaadhaan yoolmaa sharaffaa koomentiin baay'een illee isarratti na barreeffamaa ture jechuudha. Guyyaadhaan sa'aatii jaarree hin ga'e ni dafii nutti himii kan jedhan koomentoota baay'ee jechuudha. Akka carraa ta'ee mohinii na jala gubatee maamilli koorree kan duraan jalaan
dhageeffachaa jiran jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan koomentii naa kennanillee nan dhabee jechuudha. Kanaafuu warroonni viidiyoon koo isin bira ga'e kun yuutuubii haaraadha. Eebbisee Hooroo kanan jedhe immoo yuutuuba haaraa waan ta'eef sabskiraayib shee laayik naaf godhaa isiniin jedha. Maatii isaa san duraa maatii koo turan jala biraan nagaa isiniin jechuun barbaada. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo kana fakkaata. Viidiyoo birootaan gaditti deebinutti nagaa ta'a.